وتكابي في الأجل دينغدا مبارك دلقا قبا مبارك دلقا قبا أفان الراقبة مبارك تيك توكي كان كسدين وان أفان أورومون بيت أفان إنجليزان بيت أفان أورومو تيرانيسليت غود سي إرجع موسينير جنيان أورو سيرجع موسينير أورو ميرو تكوبسي tak megi barka yoni sadar namota hawasa wajatan bebe kama kana qabate ufi itati walingaltaniti islama walingaltani asa utani mal faida kaba ugabe ku barbanan gabusa daqiqa shani isinitti ma akana wonni inina matikesa wonju atobsi me akadaiman goda nobsi ila wanto ko agonu namna skesa jul kunun disatu agoma natti bilbilina be masota le warato kotalle bili wali kura be siniti mufian olo na goda toktoki kiya meshe kamfera da balate toktoki kiya ka kuma dibba dama akamita ka gubate siniti manam abbo ero kuma dibba to ko dama se awala natti ndawalinan abbo wani sinjeta na daga ubai na debish ititi siniti ba wani na gumda nif kanafi gubatu gana gubata inshallah akarati mangu bataka bakolo wadam tayo ila jarana namna kum ni sadi ani wa majirtu siniti me sinira abu garana ile wajia abo juanya takara mara tarwa ketel se ake shwaza kunga busan kantu ya isin ko asila zina makka ke setu jolo jitu si mara chora tikuni to ko mono sangam dani she kamani ngabuna te galte sila ala nama gudda kuma sare da karte nom sitwat hay kenya gira ba ko makka diru Ramara tare namni kun sadi ibni sadi taw kuni tiko wada gede mu barbada refu oron kenya gira ba ko tabani girum be do de lolu male embe ko wali bil timala furo li tare embe ko sa doctora sille wadde kan ma jata garalafo shega di fama mira kesa gari wari makka zina wajata di fama shega gienare isini miti jole badu jira di fama wani astawu man kuni wadaga ufi lama farati nasiri fi doctora sille wani tiktok follow agasga won kan na jirani fi soda o sontane namni kuni hawasana quality mbune hawasin le akasana rabsine in le akara ke sangalle tasgabbe so fi male namni tiktok follow na ko dajere balle jadarba wala so follow sanuma ken no fi dirille garu moyo asarati sanjirani tumana ko daima wo chotai akiya fayyadame waa dubbannaan asi akkanarraa gortanuu barbaadan dhageessanii amma suuraa kees miti ila dhagai amma suuraa keeti miti amma dhukkatina kas rakkoo qabdaatu sobdeetini akka isa fooloo godhaa jirtan mube nama baay'iste fooloo hin godhinaa nam tokko fooloo hin godhinaa naddali kan nam tokko fooloo godhaa jirta amma waslaa akkana jedhu kana gadi buus buusi gadi follow cha goda situ follow no goda kala gerbe la follow ngorina chuno ramo na follow goda chula disa busi ta follow sana sena ka tokkas godhaa jira inni yoo se arrabsu maal jedhamte alta maaliif meme tamam dabale ke nasiya dubbatu naman guddise kamal ngari garanaafo kamal jedhi maqaa shee kumaan balleessina abo ايش مشكله ارتست جدي جانكا جدي فرعون جدي ايش دخلك مالك جدي كلام مين كينغا مالا دلا ميوتي كبدو نسيا سارا ثانك يو وري جيفتينا كدي سدي كلا توما ودو كوانيو كورورا فولو نغودا سبورت نغودا namna kamati sera sera mana ega gala nasrina aso support ko da mara kono bako thank you Jonathan is debitan I am king Jonathan is debitan la tamam wadi kabado abaja king baka king jiru kana baka gudda kana taw baka pati tamamin gadi busi tama kana gadi busi mala yuzi ne harre da ke fado ya tuja to nasiya za yaran dubbatini nasrina aso tamamin nitu tamam abo je kira te rabbi sodado lal aye tamam jadi nasri lal to ko fa awwal shay king jonti rabbi koni professionally to barbati sa king jechun akala le bala tiktok ye gubaiya king jechun ko taw gadu boto da tas gabbay barbati sa tas gabbani na madu botu to king gita ama me shay
Kingo to gurguddaa addunyaa kana laal qassedhanii haasa'an. Tokko. Kun akkamitti kiingii ta'a? Inni lammaffaa. Amaam na buuftee naan jedhin kadhiifama. Mana hin jettu mana kon jekin niitii qabadhu taa'i. Anamma seera mana kanaan kabajjaa Mubaarakii waan kabajjuuf jecha. Namallee hin tuqu osoo namni illee na arrabse cadhiseetuma ba'a malee mana kanatti na arrabse illee manuma kiyya arrabsa malee. Innaa Kingi Kamaalii kana amma rakkoon maal akka ta'e beekani. Banadhuutiin arrabsimee Nasri Anolee. Deemi mana banadhu naman quuxessin nan sodaachisi. No is warning. Warning hin barbaaduan. Habibi warning hin barbaaduan. Eenyu arrabsi taati? Amma qoy shartii Mee arrabsi deemi. Nuufati shartii waliin godhannaa tasgabbaa'ee Kingi miira keessan gadeeme. Shartii maa. نعمل أول الشرط آخر السلامة جدا تسقط باي مين ربشني شرطي واللي يقول أن أكتر تكتوكين كي لمون قوبا نيجا شرطي أنا لا يبيت كي أسكني لقوما يادي كي أسكن كقوما أفوريسان كتبا أفوريسان إذا لا يبيت سنة ميرك يا إبسدا يادك يا إبسدا يو دوغانا ياد أجمعنا سيادة ما سيادة ما كنا متقودين مو بيادك يا مان أنتم مرسيسنا بليز مبارك أم باي بدل مبارك والله بدل أما كاسي والله أما كاسي نما سجل دوبته نمبوس أمي دوبت نسي أمر كاسي نمبوس إنيو يوده أبدي كم يموت كم تدار كينج أبغى كنتا دوان أبوم أبو أنا أما مال تجي فكات أول الشرط آخر السلامة كينج اللي أسرع أكمل ما تقول تلي شرط إلى أول إندراتو كمان شرطي يوك هاي تنام لول كبجة أول إندراتو ده مال قونا سفكات TikTokii Kingi namni kamuu akka jalaa hin gubu. Nama jalaa gubu yoo argina ammoo hin balaaleffamu. Inni illee sirbuu mirga qaba akka nama kamiitittu. Garuu yeroo sirbu san uffata shirbulee kana lafa nuu kaa'u qaba. Inni illee jecha sirbuu mirga guutuu qaba. Indoom ani waan danda'een Dubaay fidee Burji Khaliifaa jala akka sirbu haala mijeessaafi. Garuu uffata sheekolee kana lafa kaa'ee haa sirbu. Uffata lafa keenya nan baandii guutuu bitaafi. Affatala fakkeenya baadii muuziqaa meeshaa muuziqaa gootu bitaafi. Jaakeetti akka Shaaruk Khaan fa'aa godhatu laal artistoonni Itoophiyaa takka kan godhanne biraandii natu Dubaay bitee ergaaf san godhatee uffata hidhate. Garuu ani wanti isarraa mormu waa takkaa fi takka qofa rakkoo biraa Kiingii walitti qabnu. Adda akka gaafa Kiingummaa isaallee mormine Kiingii ta'a jennaan ta'e yoo rakkoo qabaa bishaan jennee kasii gadi uffata hin qabne iyyuu meeqatu Kiingii ta'e Haile Sillaaseenuu Haile Maarabiyyuu Kiingii ta'e. Garuu uffata kana bicha shartiin nuufi Kamaaliin jidduu jiru kana booda akka fedhe sirbu akka fedhe ta'u TikTokiin isaallee jalaa gubateellee hin qarqaarraa nama isa tokkollee argine irraa dhoorgina garuu uffata kana innillee lafa nuu haa kaa'u. Kanaan wal kabajinee waliin jiraatu dandeenya nu gaafadhu Mubaarak. Ayyee ammaan gaafadha ofii keetii gaafadhu malee TikTokii kiyya feemusa tokko beekamu jedhee. Shartii kana yoo waliin godhanne sii ta'a si waliin dhaabanne. Natalaa zeemaa keessa kaleessa waraabee sanas ayyee natalaa zeemaa keessa siifa maxxansiisan. Dura dhagaya siireesii dubbatu asna deebisee sagalee kiyya kanaa waraabani dhagaa ilmaan Oromoo. Duraani irra diddiibaan dubbadhu ana akka jirtuun dubbadhu ani artistii miti dandeettii sirbuun qabu. Ka sirbee artistoota Oromoo jalaa sheer godhu uffata sirbaaf hin bitan akka namni kamuu uffatu. Akka namni kamuu ibaadaa amantii ofii ittiin geggeeffatu yeroo maraa uffadha. Yeroo waan kana sheer gootu uffata kana lafa nuu kaa'i isin yoo nama uffata kabaju taate uffanni uffatatti beekaan ka kabajamu. Amanticha sanii namnummaan tokko ol ka'ee uffata kana uffatee dhugee yoo gangalate amantii keenya maqaa balleesse wanni jedhamu ana gannaan taru. Isuma bade malee namichuma santu dhoqqee keessa gangalate malee. Amantii dunia kate kafartee rabbi irraa humaan balleessa. Nama rabbiillee homa tokko jedhisan. Yaada kana waan amanuufan. Ani yeroo uffata lafa kaayii masqala hidhadhu maalii hidhadhutti deemaa jirtan. Awwaan amantiin uffata namni amantii kamuu uffatuun uffadha. Uffata na fakkaatuun uffadha. Areedallee sunnaadhaan margisiisa. Ani nama salaata shanan salaatu. Siigalee ani shartii uffata lafa kaayii jettan yoo carraa argadhe qaa'aa Malik Abdul Aziz. Ka'amma burjii bira jiru kana dhaqee jara waliin akkanumatti idee jarri akkanatti tumansan kiras kaalisan dhaqee isinii wara. Dhageettanii yookaan waan namni hin godhin hin goone.
Lakki sirbuma afaan Oromoo kana sheeriin godhi yoo jettan na dhoorguu hin dandeettan. Jarasantu Oromoof hidhaman, Oromoof dalagan, Oromoof sirban, Oromoo san keessa an hawaasa Oromoo kana. Kadas na jedhe anuu kafaateef sirbu, kafaateef faarsu sheeriin godhu, ka qabsoo dhagayi, ka sheer ka Oromoo laa yoo danda'ini baase ajaja namaan eeggadhuan. Na tole jennaan, na mijjate jennaan ani namni na dhoorgu hin jiru. Dandeettii ittiin qabu malee yoo dandeettii kan dandeettii kan qabu namni hedduu kiyya irratti sheer naa godhi kiyya irratti naamicha jedha shartiin amma anasri aanolee kaa'e kun never waan fudhatama hin qabne atiyyuu ummata Oromoo kan artistoota Oromoo kan Ega akkas ta'e Naasir Hudii Ismeeloo tokko ega akkas ta'e ega jechi Naasir kun fudhatama hin qabne yeroo tokko Naasiroo ega jechi isaa kun fudhatama hin qabne ega seerri inni lafa sii kaa'e kun fudhatama hin qabne tiktookiin kee gubachuun ati raggaxamuun itti fufa kana qofaa miti jechuudha kana qofaa miti barbaachisaa taananiin akka seeratittis akka heeratittis biyya isaa keessatti adabamtee luuyitti kee harkaa walitti dhabee duudette jechuu kooluu Roophiilaa irratti fe'amtee Itoophiyaa galuuf jirti yoo seera kennan kabajatillee wasalaatta inni caalte achi galee yoo Dubaay dhufee dhuba xabbatee yoo banna gara laafu asitti faatee jala gadhiif na faatee wajjin viidiyoo poostii haa godhu abbaa ta'e rakkoon hin jiru safara faatee geessina haa wajjin footoo poostiif godhaa oolu. Makka hawo male kanaaf seera keenya fudhatte taananiin kabaja qabda seera keenya didde taananiin tiktakiin keellee gubachuun hin hafu namni illee siraggaxuun hin hafu leenci illee hin jiru dhaaduna ati dhaadatti kunillee fudhatama hin qabu Oromoon siimi kasii oliitu mataa qaqqabachiise jiraachise kana beeki jiraadhu dhaggeeffadhe. Abdii ko meellee dhukaamsine garuu dhiifama nu. Kollo gurgura walii na yaaman nan anumni kilmaan Oromoo godha anmoota waliin namni namni tokkii keessa anuma naamineeshin kajetan kana. Mubarak galatoo mol nagalchuu kan keetii fi ani Sheekh Kamaal Baqaraa kana irraa wanni jechuu barbaadu beekta nama Sheekh Kamaaliin sappoortii godhu deeggaruu bakka inni hin gatantare jedhetti akka hin gatantarre dongoraa jala kaa'ee ol qabu keessaa tokko ana ture beekta Sheekh Kamaal achumaan miyuutii qaban naafuu haasofte taanaan haasofni na harkaa bada lammaffaa Sheekh Kamaal ammootu sila namni sirba kana diyuutii godhee sirba kana waan garagaraa jechuun waan sirbi sun jedhullee hin beekaa irratti waawwan waraabuu anaa beektaa umri ijoollummaa kanaan mee lakki sirba waraabuu irra waanuma xiqqoo isii yoo dibbeellee of keessaa qabaatte waan gara rashiidaatitti harkattu tana waraaba jedhaa guman qaraane sanitti waan akkasii san jala fiiga kanuma qululluu ta'ee dhaabadhu kana kanuma amaamaa koffiyyaa waan akka madawwaraa ofirraa hin qabne kanayyuu waan akkasii sanniin jala fiiga maaliif jennaani xiqqoon si waan sodaa rabbii wayina keessa dhagamte waan na fakkaatu deebisi muu beenaa sadi ol deebisi gabboo afaan qabu Sheekh Kamaal jechuun ammoo Sheekh Kamaal tiktookii isaa miti amma anummaanuu itti garagalfadhe beekta mataan isaatu gubachuuf jiraata maaliif jennaani gaa'e bakka utubaa na gadhiibaniif gadhiisan qabaa anillee amma asirraa warningii itti kennuun kiyya dirqama maaliif beekta Sheekh Kamaal gargaarsa hawaasummaa keessattillee nama cinaa dhaabbachuu keessattillee hujjaajota hatta Nasriyaanollee gaafaas umraadhaaf achi deeme dirasi Nasriyaanollee cinaa dhaabbateetiin jira galatoomi jennee gaafa sanillee akka nam tokkooti galateeffanne waan gaarii hojjatee hujjaajotallee bira dhaabbatee jennee qalbii nutti horee ammallee miskiinummatu qalbii isaa tana keessa mul'ata jennee miskiinummaa saniin fayyaalummaa saniin waan sirbi kun jedhu iyyuu beeku sirbummaan sunu waan nashiidaa fa'a jedhaaru se'eetiin namni ijoollummaa irraa sirba dhageeffataan guddatin kun beektaa sirbillee yeroo tokko tokko nashiidaa itti fakkaataa bare dibbeen sunni yoo babbareeddee itti dhagamte sanfaatu itti fakkaateetiin akkas godhate jennee yaan ammoo wanni sun haraama faayidaa siif hin qabdu sirraan deemtu sirraan maltu namuu bakka dhaabatu qaba bakka irraa tolu qaba waan sanarraa dhaabbadhu gaafa jennuun lakki
bubuqqisii gogombisiin tun ammoo tunaa taati jecha gaafa taate siin taatu jennee dura dhaabbachuu danda'uu qabna nu maaliif jenna qooda isaa innillee bakka irraa tolu qaba nullee bakka irraa tolu qabna amma osoo sirbe irraa tolaa bar jechuun agasunda areedallee agas hin qabu koffiyyaa maamaa waan argiteerta waan gaariin irraa calaqqisiisuuf irraa hin qabu inni ammootu inumaa bira dabree ka aalimni ittiin ol bahee kutbaa ittiin godhatee sirbi jechuun ammootu زمان القيامة كنا قيامة الرادومات بيك برواني كنا وان دومات لقوم ربي تتي أما أمريكان توني جرجراو تجد بكى جرجرا تتي هو بومبوليتين جرجرا لفتي كنا الجرجلا قد بياجرت بكى مرة قبته كنا ما إلى يوم قيامة جشورن دي سبارة موان كنان بيني وان سنكيس هيمو هذا نمنو ماله نمني وان كنا سلانوتي مو كبوم ما إنه شيء كمال وان غاري وجدتا وان نمتوي رافقاتا سرب جدًا ديمنا نشيدا جدًا ديما جدًا نمني سلانو قرطو كبو إنه متايسات Sheikh Kamal kam inni abdii jedhiifa malee Sheikh Kamal kam inni gubuun itti fufa jechaadha maaf beektaa abdii Sheikh Kamal kam inni rapper Kamal jechuu barbaadeeti. ani rapper illee Sheikh illee beeku King Kamal hin bicha beeka yaa Sheikh addayyoo qabaatee dheete King jedhi malee Sheikh hin jedhin ka jechuun mallattoo sheekaa irratti arga jecha maaf beektaan waan akkasii sallaalaa guddanne maaf akkas jennaa bar keessa san beennu. Di hukume gaafii si gaafa dhiifama wajjin gaafii yaadallee chugara tokkooni. Amma Kingi Kamaliin kuni biyya Su'uud Arabiyaa san keessatti hin dandeessifne biyyi qofataraa qabdu biyyi faaxeen wayyaa qabdu dabbaa agarsiisaa deemtullee biyya keenya kana bulchiinsa keenya Naasiri wajjin mari'attanii ispoonsara taatanii gara asii fiddanii huccuu agartee itti binno osumatti ilaallaa rakkoon qabu miidiyaa irratti naasofnu saayizii isaa wajjin amma inni jala kanallee qallatee irra na furdataa huccuu binne erginaaf hin taatu wal harkaa baxaabbatti yoo as finne asitti faaxee wajjin viidiyoo waraabbataa poostuuf godhe maal akkasi wayyu achi jiraatee achitti rakkachuurra ispoonsara gootanii yoo gana fiddanii wayyu. Baajata barbaachisu waan nu ga'u nutti maa baajata nuti asiira madaarakkoon hin jiru. Ayyee bulchiinsa keenya wajjin dubbadhaa Suud Arabiyaa keessaa baasaa hasaa dhufu. Abudaabii fi Chaarjaa keessa bakka laallafi. maarree waan goonu waa takkitti dubartii walumaan mari'annaa awwal ishee namni kun nama shartii nu dhiyeessineef hin feene nuufisa jidduu amma Raashiyaa fi Yukureen nuufi Kingi Kamal jechuun inni Raashiyaa illee haa ta'u Yukureen illee haa ta'u nuuf inni Raashiyaa fi Yukureen sa'aatii ammaa kanatti. Maaliif yoo jettanii nuti karaa dippiloomaasiitiin karaa nagaatiin rakkoo isaaf warra tiktokii kana jidduu jiru rakkoo nuufisa jidduu jiru xumuruudhaaf shartii kenneef tiktokiin keellee gubatuu hin qabu kana booda yoo gubatillee si waliin dhaaban namnillee daangaa sitti darbuu hin qabu si tuquu hin qaban si yoo barbaadde sirbuullee mirga qabda akka nama dhuunfaate garuu uffata kana nuti waa takka bichaa sirraa barbaadna wanti sun uffata kana bichaa lafa kaa'ee uffata raapparii Dubaayii si ergina artistoonni gurguddaan addunyaa ittiin sirbitu jenneen lakki shartii kana hin fudhadhuu jedhe akkamiin nama kanaa walii galuu dandeenya. Tarii qaama sadaffaa qopheessinee Yamanii deemnee waliin teennee mari'annu malee. Naasir akkana goonoo sponsor goonee gara Dubaay haa dhufu Dubaayitti uffata gara laafoon uffata isaa saayizii isaa hodhee haati. Booda deemee Jaappaan wallee takka gadhiisu. Kana lafa kaayu jedhe kaa'inni osoo kana lafa kaaya jedhee eessatti uffata artistoota orjinaala binnaaf ka jedhu silaa gara waliigalteetti deemuu dandeenya. Biyya kamitti irra uffanni artistoota orjinaalii babbareedan jedhu inni kana lafa kaayu jedhe. Wallee jalqabaa inni garuu Jaappaan deemee akka raappara nu dalagu. Akka inni huccuu kana lafa nuu kaa'u warri waa kennu kuyyoo waa qabaatan leencatti darbaa ofiin harka kennee huccuu yaafata. Akkasitti viidiyoo waraabbannee Laki baralaa maaliin kadhannaa rabbii jedhee kadhaa miti amma kun shartiidha malee waliigaltee dippiloomaasii waliigalla malee kadhaa nu fakkeessa amma waliin callee hin deemtu kaa bar seerumara Kingii kana gubboo malee hin deemtu jarattiin haraam hin beeytanii Kingiidha malee maqaan. Haile Sillaasee yoo katumaalee sahoolaatti jala deemaa turan akira shintibeeti ma awwaalanii maal Kingii kamtu barakate. Mana barumsaa yuunifoormii malee godhattee seenta manni barumsaa yuunifoormii barbaachisa. Akkasumas immoo weellisaan fakkeenya uffata Maayikil Jaaksan jiru ittiin sirbaatu uffatee ittiin sirba malee amaamaaf koffiyyaan uffata sirbaati miti. Beekamaa. Amaamaaf koffiyyaan abba marraa bareedu qaba aslan xabiyaamatu qaba akkanuma itti rarraa malee irraayyuun bareedu. Amma sheemsaan faatii yoo uffattuun argitu laal nuura wayitu irraa ifa. Nasri beengaddaa footoo wayii qaba qoisanii kan maxxansa.
akka gaariitti koofiyyaadhaa fi surree jiinsii koofiyyaa manaamni uffatee akka gaariitti deemaa ture deengada. Akka gaariitti. Wallahi Kamal jecha yoo uffata normaali uffatee deemu araadaa wayina fakkaata ana yuudas na jedha bakka. Ilaala yeroo baay'ee jecha amma reefu tisheertiin ta'u akkam bareeda. Amma uffata kana uffatee dhufe jennaani. Yeroo leenjisa ijoollee taphaa faafoo deemu akkasitti tolu. Yeroo akkas bakka ispoortajaa fakkaatee deemu sana amma irraa bareeda kiingiin jecha. Amma garuu uffanni maan irraa hin bareedu isaa sana nama irraa bareedu amma ishee ibsaan faatii uffatee deemu laal nuura wayiitu irraa eefa uffata kana jecha. Kiingiin irra laalee nama keessaa mul'atu. Nasri DJ Khalid fakkaata bar yeroo gartee turre uffatee deemu. Amma dhagaa qaataa softanii haasawaa qaataa softan. Kun haasawaa miti kiingi fudhataman qabu haasofni keessan. Rakkoo dubbataa jiru dhiiftanii waan biraa qottan. Rakkoo kiyya kagadde anaa mubaarakiin jidduu nagaa buusa. Namni tokkokkii kiyyatti dhibee ta'e isin. Nagaa buusuuf tokkokkii 100 irraa naa fuudha tokkokkii tokko ka gube isa. 100 3 4 qaba tokko naa kennu. Yookaan asliin naa kennu. Wallahi kakuma kudhanii. Rabshattaan dhalatee qaba. Kakuma kudhanii nan qaba rabbinaan kennin siin kenna. Kakuma kudhaniitimi. Kakuma lama siin kenna. Tokkokkii kiyya galaafatte si. Please ani galgala leenca siin kenna mana koo siin kenna dhugaa utuu ati jiru ati akkas hin taatu dhugaa ishee Kamal ani baay'ee garaa wallahi laazimin kenna. Tokkokkii kiyya gubdanii tokkokkii kiyya ka gube garee kana. Namni asirra jiraatu na dhoogaa jiru jara kana. Feema soota kanii. Gizee meeqa? Nasri anuuri afaan bahee manan jedhe yoo waan ati goote du'itu godhadhe. Uffanni sirraan bareedu. Denomination kanaa miti. Ka gube mubaarakii jedha ifatti. Rakkoo isini walin sodaatina haqa walitti hima. Maaliif jennaan dhufee giftii naa kennee naa jedhi mee jedhe umaan hin beeyin. Maal jedha? Baran gizee arge sheer godha malee sirbuun beeku. Mee akka jedhi obboleessa qofa akka jedhi itti maxxansee waraabbatee suuraa kiyya irratti hidhatee maxxanse. Maal gootanii anatti as abdan? Maal gootan? Giftii 200 sii kennee jennaan obboleessa kooti. Dhaga'i. Waalaikum assalaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooti qabadha. Jabalaa gara Inda dok kena baca kiyya gubsiisa. sagaleen kiyya jira. Doktor. Ayyee. Utubaa naga dhiiban qabaa gadhiisan qabaa jedhani waa'ee namicha dayyuusa kana dubbatu hin barbaadu tokko farati inni maqaa kiyya dhoonan ol seene. Ani waan jedhu nama baay'ee as jira. Badhee teettanii maqaa namaan balleessina. Tokkoffaa ani tiktookii keetii miti. Yoo tiktookii ma ilma Oromoo akkaawuntii ilma Oromoo kamuu riippoortii godhe rabbi harka kiyya qomaaxaa haa godhu takka kanatti qabadhu. Lammaffaa yoo rakkoon kee rakkoo tiktookii ta'e adii seentee waadaa seente tiktookii kiyya lammaffaa akkanumas sii kenna. Akka ammachi akka ijoollee xixiqqoolee garaa kee guddaa kana albaamtee ittiin dannaftee nu saalfachiifne akka harama rabbii jalatti bakka kalleen sitti hin buune akka uummanni illee nagayaan jiraatu akka baraa keetiin ijoolleen Oromoo mara ayetti hin dararamne amma waadaa ta'een tiktookii kiyya sii kenna wallaahi sii kenna tiktookii lammaffaa waadaa ta'een kakkan wisha. Ala maal barbaadare doktorri keenya nuu dhufe nuuf jecha waggaa 27 baratanii waadaa seene. Ticci tokko malee. Ani dursa Nasrii fi Aslii kanatu maqaa natti fakkaata malee walitti na harkaa kalaa'e malee ani maqaa Aslii dha'ullee hin barbaanne hin gayaa dhageettii fi dandeettii qaba. Gabbayee na bira achi taree waan fedhe jechuu danda'a. Dogongoraan maqaa isa dhabe malee maqaa isa dha'uu hin barbaanne. Kan dubbataa jirullee Nasrii fi Aslii kana walitti na harkaa dhufe Nasrii immoo Aslii barbaadaa naan jedhe ka dubbii dhiibullee dhageettanii laa siidee jiru. Aadaa fi qubee A irraa kan qabu qubee naa irraa kan qabu osoo addan beekne nukusa ta'uu deemtaa. Mirqaana tarkaawwan isin asir mirqaana. Maqaa isa yeroo baay'ee isin kaayoon keessatti na xiqqeessuu na arrabsu andayyuusaa miti. Ma'anaa dayyuusaa yoon beekin dayyuusa naan jedhe malee an dayyuusaa miti. Dayyuusni nama akka kiyyaa kanaa miti. Ka waggaa guutuu odoon arrabsin turte atuu gabbaatee akkasitti
Ina najira ka hati akas kadir to hati sale nan jette sa. Digale dayusni wagga guutu asiran tur. Dayusa jechuun nama jaartii isaa biratti koran kana bara. Dadhabaa akkanaati. Ani falmataadha ani. Mirga kiyya doolcheetan sararata namni itti bu'u. Humnaan na ukkaamsuu dandeettan. Baay'ina keessanii. Baay'ina dhageettii qabdanii na ukkaamsuu dandeettan. Oyaan tokko nama amata tokko sirraa falmaatu. Ani ittiin taate ammataa isa leelloo. Yani Dhaga'i. adam mallee yoo ta'e Isin yaada furmaataa barbaada. Yaada furmaataa barbaadan sheekamaan. Ani yaada furmaataa barbaada. Isa anama bar qaata namni ishee irratti godhaa jala ture dhageeffadhee asli gubbaara kiinfa'atu dura fe'amtoota jechaa turteen erganne asli faan riippoorti irratti godhee waan itti jettee fi ani dollomamuun barbaadu akka atilee karaa kiyyaan dollomamaan taane diliin tabiraatu si geessisee. Inaani kiyya nyaattu kiyyan dhuyduu dimbara walitti hin qabnu. Sigalee fillee mammaa keessii mi'aan utubaa na gadhiiban qabaa gadhiisan qabaa jedhe mammaa kee dubbadhe dura. Ani waa'ee kee dhiiseera keessaa baheera. Feetu dannasuu miti qullaa yoo dhaabatte ayaa gamanyu. Garuu tiktookii keetiin yoo kama ilma Oromoo kamuu riippoortii godhe rabbi harka kiyya qomaaxaa haa godhuu jechuun si sodaachuu miti. Niyya makeetuu quban qabu jechuudha. Hin agarreeyyu. Sigalee ambar yoo ati akka tokko tokko godhattee boottu malee osoo xiqqasho uffata kan akka ijoolleen jettu ofirraa baafte natti tolaa yookiin ati sirbitu akka gandaatitti illee artistii hin qabnu duuba jira. Arsii ba'aa keessa artistii gaarii hin qabnu bara. Osoo nu sirbite natti tola amma ijoolleen jimmaa artistii qabdi. Ijoollee akkuma gandaatittu iyyuu arsii sadiin keessa amma arsii ba'aa keessa artistiin hin jiru biyya alaa kana. Sigalee ati osoo nu artistii magaarii sanuu taate tola amma isa mubaarakilee garii isaa qinfidee sirbisiisaa qamaasisaa na hin haamsisu. Ijoolleen harargee rammee fide. Sigalee nuti amma Nasriin faantillee artistii qaban kun waan hin fa'aa jira. Sigalee ijoolleen baalillee amiin fa'aa jira. Nuti akka arsii baasitti xiqqoo duuba jira artistii hin qabnu baran quuqama kiyya dubbadhaa baratti gubata kiyyan beeytu faaraan ta'in waan wayii dhabee gubataaraan sigalee polotikaan beeytu gisee namni aaree waa dubbatu. Sigalee amma ati warra as keessa jiru kana keessa dhaga'i. Anaaf tametti anta warra asirratti jiru keessaa kun caffee faarra hundarra anaaf tametti anta lafaan jechuu anaaf tame profeesarii kanatti lafa dhalootati. Ani kasiin jechuu barbaadu rakkoon kee yoo rakkoo tiktaakii ta'e tiktaakiin kiyya kalammaffaa 70,000 sii kenna. Namaa walitti hin bu'in akka nama kamiitu isteeppii kee amantii qofa osoo hin taane namni isteeppii ofii jiraata bara. Sagaleen kiyya jira isteeppii kee eeggattee ati amma isteeppiin kee umrii 50 keessa jaarsota umrii 50 wajjin faxaa jettee faaxee hiriyoota haadhateennaa akkoo teenu taatu janataa yoo jiraatte rakkoo miti. Isa gabbuutee akka ilmoo xiqqaatti daa'ima dhalateetitti uffata guddaa kana guddattee zarraaf naqabaa ganna dhiisaa jettu kana saalfanne malee hin dandasinii miti qullaa yoo dhaabatte rakkoo miti garuu sirraan bareedu. Maaliif yoo jette akkaataa ati uffattu kanaa fi akka ati godhantu maachi waliin goone riimaash gochuu qaba wanni gootu tokko. Ati amma osoo akka teettee nu gorsitee nu arrabsitee yoo suufii arraballee qabaattee haajaa keessa bayattee rakkoo miti. Nashiidama fandisheetu osoo jettee bara akkatti uffattee salaamullahi salaam alayka kan fandisheen hin jira bara. Nashiida baay'ee jira. Ka tooban godhan. Garuu ati qabsaayaadha iyyee faalmataadha. Qabsaayaadha rakkoon qabu irra marsiitti qabsii kana barbaadda toobanii miti habiibi. Anamma karaan gabaabaan kiyya yoo rakkoon kee rakkoon fooloo ta'e tiktaakii kiyya sii kenna. Yoo rakkoon kee rakkoo ummatuma rabbashaa ta'e homaa waan sii godhu hin qabu. Riippoortii kan jedhallee namni riippoortii sirratti godhuu hin jirallee jedhee yaadu sintuu ulaagaa community standardii eegaa hin jirre. Ani waan ofii sirratti gubatu natti fakkaata. Amma gadda haadha wayii geeggessaa jirta. Eenyummaa isii ol qabaa jirta. Eenyummaa nama agarsiise nama lakkoofsa barreesse remove godha tiktookiin. Ina ka haadha seenaa 100,000 wayii lafumaa ka'ee gubate. Inboxii irratti riippoorta yoo laaltu
footoo seenaa waan akkasii daa'ima asirra fiddee waan jedhu jira jechuudha. Kanaaf ani tiktookii kee nama riippoorti godhe jedhee sammuun kiyya hin amanu. Yoo ka riippoorti godhe jiraate immoo asi dhiisanii atillee uummata rabbashuu dhiisi. Yoo rakkoon kee rakkoo tiktookii ta'e tiktookii kiyya sii kennaadha gabaabumatti. Yoo uummata kana hin dhiisa jechuudha. yeroo tokko king yaanni asli kan maree kun illee wal fakkaata. haa ta'u ani la nasri dhiisi ani tokkii dheengadda namni akka kuma 20 jala naa kennani kalee eeganii guddise kuma 29 ga'ee gubate aslillee natti kennu nasrillee kuma 40 kuma 400 kanatti kennu oromoon girrisaan kun ka riippoortii kun hima gubaa yoo akkati jette illee fakkaate waan godhuuf seera tokkotti illee cabsee gubutu mala tokkotti gubatuuf dhiisuu bichaa miti amma haqiiqa yoo dubban ummanni kun maaliif hin tasgabboofne mirga jiraachuu maanaan kennine mirga waan fedhe dalaguu maanaan kennine haga sadarka amma gaafa reengada dubbatatan eenyu makiinaa kee akkas godhe eenyu sitti roorrisaa jette viidiyoo sitti haa ergu ka'an hin maxxansu dhabe qabatamaan nama na bira jiru sitti haa ergu akka waan namni waa fakkeeffatuuf uf tuttuuluuf ummi'eessu eenyutu ummi'eessina diinatti ummi'eessina akka waan kamaal sobu waan kana dalga qabdanii na arrabsitanii jechuun na ciicitanii jechuun miira biraa keessa na galchite. Assalaamu alaikum. An tokkokiin boru. Assalaamu alaikum. King Kamal. السلام عليكم سندرو. وعليكم السلام. أنا دبيرة فينا سنجناته نمني تكو وان فدو دلق غربا خنا وان إني فدو درد أبتشا داجرتن كين كمال هاوينسا فدينسا ولسا جباته أسبه يوخاني سسوا يوخا دانسر جباته أسبه ركايونسا وان كنا قرود أف نتمرة كونتين خمال رايمت خمال دانسنيا توندا ولسا توندا رابر توندا ركني خيني توكيتشي وان إسلام إسا فكيسا يوخا وان قرتي شيكوتي إسا فكيسا فرع لفخاهي خلويتا رابرا خاتي كفور رابرا خاتي كفور رانقبوسي قامسة تيشرتي جلبقو خاتي خوبي جلبت دابتو جلا الكاتي يو تبتي ركو تكلين كابو ديگر سخي نيون دمني أرمون الدو ولا جالتي وري ولا جالتو نيجرجار أنا اللي رسل رابي لما سينا حرام اللي تاتو وفترة برا بريدة خبر هنگ خلويتتي بتي نين إرجاف ركني خينيا مالي في أمنتي إسلامات اللي مقابل ليسه أكبر دي أريد إيريسه إمامتا قوسو فولغل تاني قوسا أبي تكسنا كاسودا برباد Ante gana darba manan bana da kuma na bute jira wana doftu kuni posani la mal na gote ate ka ufata ti kalae ama wana dubisin I am serious ama kairin biratu tin kalofne kamal sirba sher godesi rappari ufanne kama ikidi kuna qosa na sayin qosa miti bara malal aslin bar belama sene jira تيك توك يتوقع خنم كم جاتن كو سيفين كناس إنجي رابنا أبصر خبر سنين فرماتي تجرا فرماني ما تنا نتيما أكسي ده جرو برباد أريد خناس ترباتا إيجا لا كمال كيجا أريد خن في الرهادو إمامة لفخاهو وان بران كات خن في الرهاد لفخاهو لا نينسر بعد في هرمان رفتا ولتن ديم تو يترون أتيما سربودا سفيتا بكت سرباجرتو بك دو قراتي بك فهمتو بك إسلامي هنغرتي إجاداتي لالوتي سرباجرت وفتا إسلامي خبجاك أبو وفتي سرباجرت أما بفقرتي إسلامي خبجاك أما لنا يا كتان وري كمالي سربتنا أنجتا نياكا لغا دغي وري كمالي سربتي جتا مروني صبدان مالدوبا أن شيرين good ولا فجرو شير good وان أكا نمي مرو متان سوما إلغا أما داوان كيسان بك
Dhaga'i ka daawwan keessan bakka dhabe. Lakki sheer nutti hin godhinii yoo jettan nan dhagaya. Jettan immoo ni sobdan. Waan sobaa dubbatuun Kamaal irraan bareedu. Ani si waliin hin sobwaan. Kijiba si waliin hin taa'u. Sheer hin godhin yoo jetta haala wasaale. Dhaga'i sirbe. Ani istiidiyoo kam dhaqee sirbe obboleessoo. Kanamni sirba sheer godhu. Waan istiidiyoo Suudarabiyaa jirreen malee maa osoo istiidiyooleen jiraatee madaayitaa muudiin qabatanii baachuu caffeetti fufatu. Nu madaayitaa istiidiyoo tun jirreen malee. Yoo dhaga'i Nasrii dhaga'i dandeettiin jira wallahi ni jira. Dandeettiin qabne malee miliyaana. Aziziyyaa jira bootaa dhaqee dandeettii ittiin sirbu. Karaa dandeettii isaa futaree artistoota illee waliin galtooti. Sirbullee qabuufi malee. Artistiin haaromni laali yoo lafaa ol guddatu artistoota kaawwan jala galee walaloo fi yeedaloo irraa fudhatee koorsii irraa fudhatee muuxannoo irraa fudhata. Ati artistoota illee arrabsita waliin galtuun. Sheer godhu jechuun artistii nama godha. Iyyaaqeen gaafin kiyyaan duwit godhuun akkuma ati sheer gootu akkuma caffallee waan itti tol natti tolee jennaan duwit godhe sirbe nama jechisiisa. Abuyaa dubbadha. Sirbe nama jechisiisa. Kaleessa yaalii goote tabboleessa jechuun maal godhu qaba. Amma osoo abuyaa yaan hin dubbatin waa takkitti la mube waa takkitti faa goonu. Anas bira waa tokko kiliir godhee darbuu barbaada. Asliillee reefu TikTok yoo feete sii kenne nagaruu waadaa galii jedhe. Nuka jedhaa jirru waan takka yeroo tokko namni akkana baay'atee taa'ee ilaalu namni waan jaarsummaa dubbataa arruse namni. Jaarsummaa uumamaa bakka osoo hin taane Kamaal waliin shartii kaayataa jirra. Nullee waan isarraa barbaadnu jira innillee waan nurraa barbaadu jira. Inni maal nurraa barbaada? Nan tuqinaa akka fedhetti haa jiraadhu. TikTok illee narratti hin gubinaa. Ajandaa nan godhatinaa jedha. Nullee ajandaallee sin godhannu. TikTok illee sirratti hin gubnu. Kinoo TikTok illee asliillee kakuma 70 qabu sii kenna jedheen. Yoo fedhe wallahi kinoo anillee warabbal kaaba. Kakuma 80 qaba. Kakuma 10 ka aslii caalu yoo jechaadha. Kiyyallee haa fudhatu. Garuu uffata kana lafa kaa'ee waan fedhu namaan arrabsee fedhu geemii ittiin taphatee fedhu na sirbeeni nullee wanti sarraa barbaadnu akka uffata kana lafa nuu kaayu irraa barbaadnu. Karaa dippiloomaasiitiif karaa nama araadaa namni tamaare karaa namni itti walii galuun si waliin tadaraaddarree karaa dippiloomaasiitiif walii galaa jirranu. Kunillee ati uffata lafa kaayu nu ammoo TikTokii kan keessii guddisu sappoorti si godhu. Waa'ee Dr. Asliin Reefuu irratti illee ati akka artistii tokkootitti artistiin gandan qabu artistiin kasabaati. Oromoo guutuu bakka buuta dandeettii kan keetiin jechaadha. Akka sabaatitti illee sabni guutuun akkasii waliin hiriiru goonu. Waan kanees artistoota Oromootii goonu sirraa waan hin bifannuu qabnu. Kanaaf TikTokii fudhadhu. Shartii kenna taqabbale. Shartii nuti kenna taqabbale bakka. Artistii qabdu ta'ee abduu gurbaa Adaanech yoo jinjira jisan yoo kas ta'ee akkam goona Nasri. Baay'ee tanaa mootummaa naa baasu maaltu dhugaa jiree. Inni ilaalama Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ummato. Bareeda. Ana jiraatu habaayban kenna jazakumullahu khairan wa wafaqakumullah yaada babbareeda dabarsanii yaada akka namatti tola yaanni isin jettan kun hedduu yaada bilchaataadha dhugaa dubbatuudhaaf namni waa lama ari'u takka keessaan qabu jedhe namni akkana bareedee meeshaa faaya bareedaa kana akkana namarraa tolu kana ka abbaa qabu abbaan isaa ka adda tahe ka du'aataa ka ulamaa akka tahe kana uffatee akkana bareedee namni waan biraa hojjetuun akka hin barbaachifne namni hunduu bareechee beekuu danda'uudha qaba beektaniillee jirtanii isuma kana dhiisii nuti akka gartee egas immoo hawaasaatitti artistii kaawwanuu sappoorti godhaa jirraa sappoorti si goonaa akka yaddaloo fi gartee egas immoo maalillee isinii barreessan si goonaa si qarqaarraa uffata kana dhiisii jechuun dubbii dhugaati. Dhugaan immoo odom hadhooftullee fudhatuudha danda'u. Galeenatti dawwalanii hin jiru mee baasii na deebisi Mubaarak. Lakkii gaarii jira beektii qabadha. Isin dhagayaan jiru ani baasii na deebisi Mubaarak. Okay.
Kanaafi haqiiqatti jechi amma jettaniin kuni jecha fudhatullee inni illee qabu Kamaal illeen fudhatuu qaba. Maaliif namni kun marti hiriyyaa isaati jaalallee isaati haga anaan bahutti hin jaalanna Kamaaliin. Kamaali namni akka jiraatuun qabne jedhee itti waan hin jiru. Shinii galaame jiraatuun qabu Kamaal namaan adda bahuu qaba Kamaal kingi Kamaal namni jedhen jiru. Kingi naan jedhaa jedhee kingi fudhanneerra jedhaani jirra dhugaa dubbatuudhaaf kingummaa kana namni itti roorresiisirraa fudhannaa nuu kenni namni jedheen hin jiru. Wama hojjetaa jirtu kan addaan baasii siin jaa jiran argitee anis akkasuma siin jaa waan hojjettu kana wanni amma uffattu kun uffanni gartee sirbaa tolu babbareedaa uffanni aadaadhaa ka gartee Oromoo kutaa 11 sirri jira isa uffattee akka barbaachisaa ta'etti akka sii maletti sirba kee itti fufatuu dandeettas jiraatuu dandeettas namni jireenya nama dhoorguun jiru. Kanaaftuu Kingi Kamaaliin kenna maal godhuu qaba jecha hawaasa kanaa dhaga'uu qaba. Egaa kingi ta'e jecha namni nasiyaa isaa godhu kana fudhatuudha qaba. Maaliifi nasiyaa kana egaa sirba dhiisi jedhameenis yeroo dheeraatti dubbatamaa ture. Poostillee godhin jedhaanii ture. Anillee mataan kiyyallee namallee hin arrabsinillee jedhaanii ture. Egaa kun tahuu dide hoo. Ol jedhuu diddu gadin jettu gad jedhuun diddu waan eegasanii amma oofaa jirtu kana maarshii isaa kana jijjiirii gara gartee gasii artistummaatitti achi nurraa gartee gasii immoo yoo jette nutis eegasanii immoo akka namummaatitti akka gartee nama meeqa waliin jirra artistii wallahi nama sirri wal jaalannuuntu jira nama gartee gasii immoo nu jaalatu jira. Asitti artistii miti ustaas ginoonu Dubaayitti warra faarfataa qeesii paastarii muluu taqabbalaa oolla maal isaan nama saahiba kennaati taqabbalaa oolla an faarfataa nan sifatiin hin jiru Dubaayi dhufee dhugaa dubbatuudhaaf kana Kingi Kamaal uffanni kun ka artistiitii miti boru duriyyeen gadiin bahee kana uffatee yoo ittiin sirbe namni karaa godhe si namni hamtuu takka karaa godhe namni isa santu itti gaafatama osoo gadi bahee namni hadda gartee areedan qabne namni aliifan qaraane gadi bahee akka kee kana uffatee gadiin bahee gartee gasii ka sirbu ta'e sheebalutu gartee gasii ittiin sirbe jedhan Sheek Kamaali ittiin sirbe jedhan maaliifi wanni kun hin barbaachisu dhugaa dubbatuudhaaf waan kana yeroo gartee gasii immoo waa poosti gootu akkana bareeddee uffattee muuziqaa haraama godhuun rabbiin haraama godhe eega sani immoo ati halaala gootee ittiin uffattee akkasitti waliin mirqaanuun suni wallahi rabbi biratti si gaafachiisa jechuudha. Kanaaf waan kana waan siin jedhamuu qabu siin jedhanii jiran obboleewwan kiyya jechuudha. Foolos barbaanna maaliif sirraa guban Oromoon diinaa oolu Oromoon gartee gasii diina qarqaaru Oromoon diina waliin jiraatu Oromoon bara odoo isa ajjeesan diina waliin jiraata bara Oromoon osoo gartee isa qalan diina waliin jiraata bara osoo harka isarraa muran osoo morma isarraa muran dachii ofii irratti gartee gasii immoo inni nurraa murre kan waliin jiru nurraa murre gartee gasii haluu baafanna jee soqaa jira malee nama tokko Oromoon ofirraa ka qabeen argine wallahi dhugaa dubbatuudhaaf si jibbuuf jecha wanni si baniif tokko hin jiru wanni gartee ofirraa si dhiibaniif hin jiru wanni ati akka jiraattu gartee gasii si dhooggataniif hin jiru dhugaa dubbatuudhaaf wanni akka ati gartee gasii asirraa baddu si godhaniif hin jiru yoo si godhanillee yoo ati taargeetti wahii cabsite mungkin gartee gasii immoo waan ati gartee dalagdu kanaaf si aaranii sirratti gartee gasii gubuun hin danda'amu hin gubanillee jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma fooloon qabu sirraa amma sa'aatii ammaa kana fooloo sirraa hin qabu maaliikaa hojiin ani hojjedhuuf hojiin ati hojjettu garagara garuu sirra gubuu hin danda'u fooloo kee sirraa deeffatu mirga guutuu qaba jechuudha. Maaliif wanni ani hojjedhuuf wanni ati hojjettu garagara waan ta'eef garagaratti jiraatuu qabna akka namaatitti immoo waliin jiraatu waliin naqadee waliin jiraatuu dandeenya immoo sadaaqaan yookaan jaalalli keessotti waliin jiraannu sun waan hin jirreef sirraa fooloo kiyya akka fudhadhuu fi akka gartee gasii immoo si waliin hin jiraanne na godhe jecha atis bilbila sinarraallee akka hin kaafnes beetta jechuudha maaliif sababni kanuma waan irraa fudhatteeti miti haga gartee wal jabeessaa ture faga si jabeessaa jiru turellee waan beektuufi akka keessa wal turellee waan beektuuf ana sheeka sheekaya
rakkoo bilbila kaasuu asitti mana Mubaarakitti isiniin dubbisu. Reef argitanii fooloo gootanii yoo dhiiftanii ani waan dalagu keessatti na sodaachisuun gannaan taru du'eetuma asitti kudhan gubadha malee na quuxessuu aadmaatti goona du'allee lallabdan sheekaa roobe aadma nama 1,100 fooloo na godhe Oromoon hedduu na deeggarti irra caalaan ani Oromoo lafaatiin nagaa qabu nama lafaatiin namoota gurguddaan isinillee gise maskeetan kana caalaan ani waan godhu ni godha waan dhiisu ni dhiisa.